kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootota tan hundi keessan kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Har'a dammoo kuusaa hojjetanna jechuudha. Kuusaa kana kuusaa maashii hojjenna. Haala kanaan ureetoo bareechee jira. Sitti dammoo wara ariishi qopheechee jira. Kunis foon wajjin xaqallalama sila ta'eefiyyuu haala kanaan kanas wara ariishi kiyyaasitti qopheeffadhee jira. Amma wanti ani hojjetachuu qabu foonii fi ruuza. Kanaan ruuza kiyyaa dhiqadhee jira. Shunkurtii kattafee qimamii sabaa bahaaraatii fi bahaara swaadiitti godheen jira. Asitti dammoo foon qopheeffadhee jira. Amma dammoo wayina itti godhadhu soogidda xiqqooshee maaliif dura shunkurtii hojii soogidda sababan itti godheefu haala kana soogidda kiyyatti godhadhee wayina gochuu qabu. Bismi Abolofis Quddus foon kana haala kana Tinan godhadha. Zayitiillee yoo sammee qabaattan sammeedhaan yoo sammeen hin jiraanne garuu immoo zayituma dinnichaan xabbafamu kana zayitii adii isaanii san itti gochuu hin dandeessu jechuudha. Kan namni harka tokko biyyeedhaan hin taphatedhani. Haala kanaan amma kuusaa hojjettee xumuree jira. Amma dammoo asitti marii jira. Namni harka tokkoon hojjetu garuu baay'ee ulfaatadha. በጣም ይከብዳል። ምን ያርገው ነው ጀድሩያ ዲቆ ዋንታቴ ቢሆ ዲቆ ማሺ ወራዋቺ ሰቶኒ amma waraqaticha xumuree jira jechuudha. Kanatti ol biratti daraddaa kunuma haala kanaan guduunfadheetu xumuree jira jechuudha. Haala kanaan bira goona saniin booda bishaan keenya fi saalsaa keenyatti guutannee tuma bicha habidarra godhanna jechuudha. Amma haala kanaani sinin jechuu jaaladha. Haga bilchaatatti dammoo walumaan torra jechuudha. Amma wanni nuti godhannu saalsaa haala kanaan maankaa lamaa fi gimmaashatti godhatee jira. Amma wanni isa barbaachisu bishaan jechuudha. Bishaan xiqqoo hin barbaachisa. Haala kanaan bishaan kiyyaa amma maankatti fadde keessatti rakkoodha yoo haala kanaan kunuuti amma gaazii kiyya itti lubbisee nan isa jechuudha. Akkana kan takkattakutti haala kanaan amma qadaadee inni isaa booda soogidda yoo barbaade soogidda ittiin dabala. Yoo soogidda hin barbaanne dammoo nyaachuu bichaadha. Saalsaan dammoo kana jechuudha. Imaama kana fakkaataa sin jira haga bilchaatatti dammoo olumaan torra.
haala kana amma hojjedheetu bilchaatee jira siniin jechuu jaalladha. Haala kanaan amma kecha kuusawwan keessa jiru kana amma keessa guure as keessa godha jechuudha. Maaliif yoo as keessa taa'ee ni caccaba sila ta'eefuu as keessatti dhiisu jechuudha. As keessa fuudhee lafa nan godha jechuudha. Kana fakkaata. Walumaa haala kanaan xumurannee jirra jechuudha. Bishaan isaa ደግሞ waan booda wanta nu isuuf bishaan amma nyaachuun barbaada sila ta'eefu bishaan isaa amma kanaan qadaadee nan ta'ichisa. Kanammoo haala kanaan hojjedheetu xumuree jira isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin nutti deebinutti turtii gaarii. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Yaa nyaannummoo koottaa misaa nyaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.